Mee Ustaaz Ahmadiin Jabal irra caalaa saba Amaaraa kana biratti ni jibbamaa jedhu. Maaf jibbamtu? Saba Amaaraa jedhanii jeneraalaayiz gochuun rakkisaadha. Sooshaal miidiyaa irra waan jiru miidiyaa hawaasummaa irra namoonni jiranu akka Itoophiyaatti fudhannee nama miliyoona 8 walakkaatti dhiyaata tootaali. Kana keessaa almost gara walakkaa harka 3 keessaa harki tokko kan ta'u Finfinnee keessa jira. Gara miliyoona 1,500,600 kan ta'u naannoo Amaaraa jira. Totaalii guutuullee utuu jennee sanatti hin deemu. Kanaafuu jeneraalaayiz gochuun rakkisaadha. Garuu dhuguma aktivistoota namoota siyaasaa adda addaa fi namoota dhiibbaa uuman hedduu jechuu baannus namoota mul'atan sooshaal miidiyaa irratti Ahmadiin Jabal kan jedhu komii irratti qabu yookaan waan adda addaa kakaasu maaliifii kan jedhu sila jara gaafatamuu qaba. Haa ta'u malee waanan hubadhe waanan arguurraa kan ka'e waa tokko tokko kaasuu nan danda'a. Tokkoffaa akkuma beekamu kitaabota an barreessaa ture keessatti Islaamaaf Itoophiyaa wal qabatee yeroo kaafnu hacuuccaan qabsoon musliimoonni keessa dabarsan hedduu jira. Kana keessatti mootilee adda addaa jarree akka fakkeenyaatti faarsanii ol fuudhanii har'as karaa jaraarra deemuu qabnaa seenaa jaraa deebifnee hojjechuu qabnaa abbootii keenya jedhanii kan jarri kakaasan keessaa kitaaba kan koorratti daayireektilii namoonni kun musliima hacuucaa akka turaniif barri jaraa bara dukkanaa bara dhiibbaa akka ta'e waan jiruuf piroojeektii jarri ittiin hawaasa sochoosanii gowwoomsanii fuudhanii deeman irratti faallaa dhaabbata. Kanarraa kan ka'e galma keenya irratti karaa keenya irratti danqaraa ta'ee kan fuuldura keenya dhaabbatee Ahmadiin kitaaba barreessuun yaada kaasuun warra kanarratti rakkina uumeedha. Kanarraa kan ka'e tokko kana jechuu danda'ama. Lammaffaa yeroo bara 2010 booda akka biyyaatti waan ta'an keessaa tokko mannootiin amantaa adda addaa taargeet godhamanii gubachuudhaan wal qabatee waa hedduun ka'eera. Kana keessatti immoo sochiin siyaasaa afaan Amaaraatiin godhamu yoo ilaalte irra guddaansaa miidiyaadhaanis wal qabatee Amaarummaa maqaa Itoophiyaatiin isa dhufu maqaa Amaarummaatiin isa dhufu kan musliimoota naannoo jalaa jiran dabalatee kaan irratti ilaalcha gaarii hin qabanne yookaan bakka hin kennine ta'ee waan dhufeef sababa kanaatiif kaka'umsa adda addaa godhame keessatti uummanni yaadni kun keessa gale keessattuu immoo dargaggoon akka tarkaanfii adda addaa manneetii amantaa musliimaa yookaan maskiidota irratti musliimoota irratti akka godhamu waan godhame keessaa sababa sanaan waan ta'e irratti fuulduree irratti dubbachuudhaan waanan yaada ibseef sababa an waan dubbadheef namoonni hedduunis kana fudhatanii mormiidhaan balaaleffachuu keessa waan seenaniif maqaa keenya xureessee kan jedhuun kallattii kanaan ilaalanii. Kallattii biraatiin immoo nama jarri siyaasaaf jedhanii namoonni abbootiin qabeenyaa tokko tokko nama jarri daldala keessaa baasuudhaaf qabsootti bananii maallaqa guddaatti baasanii hiisisanii eeguma bara jijjiiramaa kun dhufee piroosesii hedduu keessa deemee qabeenya qabu hunda harkaa balleessanii gara ofiitti geessuudhaaf namni kun akka namaatti ilaalan musliima akka immoo naannoo dhalataatti ilaalan naannoo Amaaraarraayi. Haa ta'u malee deemsa jaraa wajjin waan hin jiraanneef daldala keessaa baasuudhaaf maallaqa guddaatti ramadanii himata 5-6 bansiisanii hidhan keessaa wanni kun haqaa miti kan jedhuun kallattii qaamni ilaallatuun tokkoffaa dura wanni kun maali kan jedhu anumti baruun qaba jechuudhaan bal'inaan kana baruudhaaf yaaliin an godheerra. Baatii 2-3 eega fudhateen booda dokumentii himannaa kana hunda eegalaaleen booda haqaa miti wanni hojjetamaa kan jedhu wanna sana furmaata akka argatu qaama wanni kun laallatu keessattuu immoo muummicha ministeera Dr. Abiyyiin wanni kun haqaa miti kan deemaa jiru bara isin taayitarra jirtan keessatti kan jedhu waa tokko tokko kaafnaan hin qorannaa jedhanii dhumarratti akka gadhiifamu godhanii sababa sanaan namanuu waa hunda gabaarraa baafnee waan barbaanne goone akka inni achi keessaa bahu keessatti Ahmadiin dubbee jira jechuudhaan namoota aktivistii adda addaatti maallaqa kaffalanii daayireektilii maqaa balleessuuf taargeet gochuu keessatti qaamonni adda addaa jiru. Gara biraatiin immoo majlisaa wal qabatee majlisa nama keenyatti to'achuu qabaa jechuudhaan sochii jarri godhaa keessatti majlisnis akka uummanni barbaadutti deemuu qabaa kan jedhuun mormiin godhamaa ture keessattis fuulduratti barreessuudhaaf haasa'uu irrattis fuuldura waan tureef kallattii 3-4 fuuldura keenya dhaabbatee kan jedhu ilaalanii kanarraa kan ka'e jibbaan jiru akka kottiqa kana fakkaata. Yeroo hiriirri nagaa akka amantaatti ba'amus Ustaaz Ahmadiin Jabaltu dudduuba isaa jira isa takkas godha jechuudhaan ni ka'a. Sanaan alattis qabsaa'ota Oromootiin walitti hidhanillee yeroo isin kaasan ni mul'ata. Kitaaba keessan keessatti immoo akkuma isin kaastan seenaan musliimotaa fi seenaan Oromoo bifa tokkoon dhokfameera kan isin jettanii kaastanii. Seenaa Oromoof Musliimaa
irra caalaa maaltu wal fakkeessaa? Yeroo hundumaa biyya hedduu irratti taayitaa namoonni qabatan jiru. Warri immoo warra taayitaa qabataniin hacuucaman miidhaan irra gahee mirgaaf kan qabsaa'an bilisummaa ofii kan gaafatan haqni keenya hadiibi'uu walqixxummaan keenya mirkanaa'u jedhanii uummata qabsaa'an kallattii tokkoon yookaan kallattii biraatiin wal fakkaatu. Itoophiyaa keessatti fudhannee uummanni musliimaa fi uummanni Oromoo kanaan wal fakkaatu. Gaafa seenaa biratti dhuftes daayirektilii lammanuu kan hacuucee gaaffiin itti ka'aa ture qaama tokko. Qaamni tokko kun lammanuu tooftaa wal fakkaatuun al tokko tokko immoo tooftaa adda adda ta'een lamman kana hacuucee afaan dhukkaamsuudhaan eenyummaan jara akka hin baane gaaffiin jara akka hin baane qabsoon jara dhugaan maal akka ta'e akka hin mul'anne seenaan jarri kaleessa qaban akka gadi bahee hin mul'anne gochuu keessatti tooftaa adda addaa fayyadamaniiru. Tooftaa kanarraan kan ka'ee seenaan jara yoo ilaalle wal fakkaata. Lammanuu uummata hacuucame lammanuu seenaan amma barraa'ee jiru kun sirraahuu qabaa jedhee warra qabsaa'u. Maaliif seenaa keessatti yeroo hedduu warri dura taayitaa qabatee carraa dura argatee seenaa akka ofii barbaadanutti dabsanii akka jaraaf kaayyoo siyaasa jaraa kaayyoo saba jaraaf kaayyoo amantaa jaraa galmaan gahuudhaaf kaayyoo taayitaa galmaan gahuudhaaf yeroo barreessanu kan ofii ol fuudhanii kan immoo qaama kaanii gadi xiqqeessanii yookaan immoo maqaa balleessanii yookaan akka hin jirretti tuffatanii yookaan immoo himannaa adda addaatiin kaayyoo biyya alaatii dhufe galmaan gahuudhaaf akka bitamaa ergamaa wayitti ilaalanii kallattii kanaan maqaa balleessuudhaan haala barreeffamu jira. Kanarra dhaabbatanii faayidaa jirre argatantu jiru. Faayidaa siyaasaa argataniiru. Uummanni gara jaraa jiru kun seenaa dogoggoraan dabsamee barreeffame kan akka dhugaatti fudhate ol aantummaa qabnaa nutu akkasii nutu abbaa biyyaadha seenaan nu qofa qabaa kan jedhu ol aantummaa saayikooloojikaalii horatan akkasumas immoo naareeshiniin waa'ee biyyaa yeroo dubbatamu sadarkaa ol aanaadhaan waan kan jaraa ta'eef qaamni musliimaa fi immoo Oromoo akkanas Oromoodhaan alas gara Tigrees ilaaluu dandeenya ergasiis warra Eertiraa seenaa ergasii barreeffamaa ture chaalenjii godhanii seenaan kun rivaayiz godhamuu qaba irra deebi'amee sirraahii birraahuu qaba jechuudhaan dogoggora seenaa kaleessa barreeffamee mul'isuudhaan seenaan jarri immoo qabate kan dhokate immoo kana fakkaata jedhanii as baasuudhaan ragaadhaaf qabatamaadhaan haala adda addaatiin seenaadha jedhamee akka dhugaatti fudhatamee hawaasa keessa jiru harkatti qabuudhaan qabsoo gochuudhaan wal fakkaatu. Akkasumas immoo seenaa keessatti akka Oromoottis akka Musliimaattis yoo fudhanne lachanuu seenaa dheeraa qabu. Seenaa mootummaa ofii dhaabanii ofiin of bulchuu qabu. Haa ta'u malee lachanuu seenaa gadi aanaa seenaa biyya diiguuf deemu jedhamee haala kanaan maqaa xureessuudhaan waan irratti barreeffamee jiruuf kana chaalenjii godhanii akka haaraatti seenaan dhugaa akka birraahuu qabsaa'uudhaan wal fakkaatu jechuudha. Asin isin deebisa yeroo isin mana hidhaa baatanitti isin deebise gaaffiif deebii taasisan tokko irratti an mana hidhaa bahuudhaaf sababa kannaa ta'e qabsoo durirraa jalqabee hanga har'a qeerroon qabsoonni geggeessetti mana hidhaa bahuu kootiif warra sababa ta'anidha. Qaamni tokko duwwaan mana hidhaa bahuu kootiif sababa ta'uu hin danda'u jettaniitu kan isin kaastanii. Yeroo dhiyoos immoo siyaasa biyyattii keessatti gam tokkoon qeerroon rakkina keessa jirraa furmaanni nuun argamne gaaffii nuyi gaafanneef deebiin hin argamne jechuudhaan yeroo isaan gaaffii gaafatan ajjeefamaa jirra yeroo isaan jedhan ni mul'ata. Ustaaz Ahmaddiin Jabal nuyi sagalee taanee fi inni sagalee nuu ta'uu didee jedhu maayettu. Dhuguma siyaasa biyya keenyaa keessattis haa ta'u siyaasa addunyaa keessattis jijjiirama fiduudhaaf qaamni adda addaa ni qabsa. Barakuma lamaaf Afrikaa see musliimonni mirga jaraatiif sagaleen keenya haa dhagahamu jechuudhaan qabsaa'aa turaniiru. Eega kun sadarkaa olaanaadhaan magaalaa 50-60 ta'utti itti fufaa deemeen booda waggaa 3 gara akkasii eega deemeen booda itti aansee immoo sochiin Oromiyaa keessatti keessattuu sochiin qeerroo ka'e. Eega qeerroon immoo sadarkaa olaanaa gaheen booda immoo naannoo Amaaraatis itti dabalamee sochiin godhamaa ture. Dhiibbaan ergasii godhamaa ture hundinuu walitti hidhamee mootummaa jiru dadhabsiisuudhaan gara riiformiitti akka dhufu dirqisiiseera. Riiformiitti yeroo dhufu mootummaan nus haa ta'u namoota mana hidhaa jiran jaallatee hin gadhiifne. Ofumaa isaatii gara ergasii deemuurraa dhiisee ofumaa mootummaan jijjiirama fiduun qaba kana malee taayitaarra turuu hin qabu kan jedhu dhaabni biyya bulchaa jiruun murtii murteessuudhaan dhiibbaa alarraa godhameen wanni kun itti dhufe. Gaafa wanni kun itti dhufe jijjiiramni dhufu jijjiiramni akka biyyaatti yaadame. Keessattuu immoo qaamota jijjiirama kana deeggaruu danda'u jedhamanii yaadaman taayitaatti bahan jedhamee
naannoon Oromiyaa keessaa dhaabni naannoo Oromiyaa bulchaa ture achirraa hoogganansa akka biyyaatti biyya bulchuu irratti yeroo fudhatu qabsoon alaa hawaasni godhaaruuf keessaa godhamaa walitti dhufee jijjiirama kana fide. Amma egaa wanni kun ta'ee booda maaltu ta'ee maaliif ta'ee kan jedhu kana ilaaluun barbaachisaadha. Dhuguma qeerroon sochiin akka Oromootti godhamaa ture gaaffii immediately nu deebifamuu qaba jedhamanii beekaman qaba. Waan kana deebisuu keessatti immoo akka nama tokkotti mana hidhaa nama ture bahe tokkotti maaltu deemaa kan jedhu kana immediately akka bahaniin hunda hubachuu rakkisaa ta'us eega bahaniin booda wanni deemaa jiru maali kan jedhu sadarkaa olaanaan hubachuudhaaf yaaliin jira hubannaanis ni jira. Amma kana keessatti jijjiirama mootummaa Itoophiyaa keessatti fiduun barbaadame kallattii riiformiitiin. Mootummaa jijjiiruun yoo biyya kallattii 4-5 ni godhama biyya adda addaa keessatti. Tokko mootummaa humnaan waraanni ka'ee fonqolcha gaggeessa. Inni kaan immoo filannoodhaan uummanni barbaadu filee namni barbaadame sun immoo egaa mataa mootummaa to'ateen booda kallattii barbaadutti riiformii sana fiduu danda'a. Inni kaan immoo warraaqsaan itti aansee immoo riiformiidhaan. Riiformiif riivolushiniin warraaqsaaf haaromsii wal fakkaatu. Wal fakkaatu kana keessatti warraaqsi yeroo hedduu qaama jirus warra taayitarra jirus sirna jirus hundumaa diigee gara ofii barbaadutti haaraa keewwachuutti deema. Warroonni qabsoo godhaa turan akka qeerroottis warri qeerroo hoogganaa turan akka mootummaa keessaa jijjiirama barbaadaa turan walitti lammanuu walii galanii haa ta'u waliin galiin karaa riiformii filataniiru. Karaa haaromsaa filataniiru. Karaan haaromsaa immoo xabi'aa isaarraa sifata isaarraa kan ka'e isteeppii 5 qaba. Achi keessatti wanni argamee jira. Amma namoonni hedduun directly waan safara jiraatti ganda jiraatti dhalateef waan ta'ee argaaru malee maalirratti wallalamee maaliif wallalamee rakkinni kun wanni ergasii gaaf duraa sana hawwinee qabsoofnee maaf furmaata dhabee kan jedhu kun suuraa guddaa ilaaluu dhabuurraan haa ta'u waan jarri yaadan amma nuuf haa ta'u kan jedhurraa haa ta'u haala kana keessatti rakkinoonni argamaniiru. Amma akka biyyaatti fudhannee riiformiin isteeppii 5 qaba jenneerra. Isteeppiin tokkoffaa akkuma qeerroon yookaan naannoo Amaaraas haa ta'u sana duras musliimni godhaa ture irra caalamuu dhumarratti sadarkaa biyyaarratti humna jabaadhaan wal'aantummaadhaan Oromiyaatti qeerroon godhaa ture keessatti yoo ilaalle mootummaa jiru dirqisiisuudhaan riiformiidhaaf haaromsa akka harka kennu gochisiisuudha. Pireeshar uumuudha. Isteeppiin tokkoffaa kana. Isteeppiin lammaffaa sadarkaa lammaffaa kana keessatti godhamu maaliini mataa mootummaa kana to'achuudha. Mataa mootummaa to'achuun lammaffaadha. Mataa kan eenyu to'ate kan jedhu irratti karaa sadiin deema. Al tokko warrumti alaa dhiibbaa godhaa turan riiformiin barbaachisaadhani jararraa namni dhufee mataa mootummaa qabachuu danda'a. Fakkeenyaaf biyya Iraan yoo fudhanne 1979 keessatti kan dhiibbaa godhaa ture jara Khomeiniiti. Taayitaas dhufee kan qabate jaruma directly. Akka Itoophiyaa immoo yoo fudhanne amma akka Dr. Abiy keessaa filatametti bara dargis yoo fudhanne jijjiiramni barbaachisa jechuudhaan dhiibbaa kan godhaa ture dargaggoota. Dargaggoo kana keessaa namni gabbahee taayitaa hin qabanne. Nama mootummaa caasaa mootummaa keessa jiru jijjiirama kana kan barbaadaa jiru kan qabsaa'aa ture yookaan kan carraa eeggataa jiru wayitu ka'ee waan kana qabata biyya adda addaa keessatti. Sadaffaa immoo akkuma dhiyeenya kana Suudaanitti argametti Umar al-Bashiriin buusan eega buusaniin booda warra dhiibbaa godhe buuse waraana keessaa immoo warri kana godhe lammanuu mataa mootummaa to'achuu barbaadan waliigalaati jedhamee jaarsummaadhaan mootummaa waliigaltee dhaabbate mootummaan ce'umsa. Anatu irra caalaa to'ataadhaan rakkina argameera. Akka Itoophiyaatti yoo fudhannee karaan filatame nama keessaatu bahee qabate. Bara dargis bara amma Dr. Abiy nama caasaa mootummaa keessa jiru alaa hin dhufne. Achirratti waa sadirratti walii hin galle yeroo hedduu rakkinni hin argama. Waan sadan kun maalinni? Mootummaa wayii jijjiirra jedhanii warri qabsaahan qabsoon karaa riiformiitiin haa ta'u karaa riivolushiniitiin haa ta'u karaa kamiinuu haa ta'u mootummaan qabsaahameef kun akhiraadhaaf miti. Duniyaa irratti ammuma biyya lafaa kana irratti gaaffiin keenya haa deebi'u furmaanni nuuf kennamu wanni nu barbaanne haa ta'u kan jedhu waan qabatamaadhaan. Amma qaamoliin adda addaa mootummaa irratti dhiibbaa godhanii mootummaa buusuu irratti jijjiirama fiduu irratti waliigalteedhaan ni godhu. Yeroo waliigalteedhaan waan akkasii godhanii eega wanni jarri irratti waliigalanii dhiibbaa godhanii mootummaa jijjiiran sana booda waa sadi irratti yoo jarri walii hin galle always rakkinatu argama. Tokkoffaa mootummaa akkamii dhaabnaa? Eega mootummaa kana jigneen booda mootummaa federaalistii dhaabnamu mootummaa yuunitarii dhaabna. Mootummaa akkanaa dhaabnamu mootummaa maalii dhaabna? Mootummaa akkamii dhaabna? Eega warri ture buufne kan jedhu irratti waliigaltee barbaachisa. Lammaffaa immoo bakki kan koo eessa?
Maal jechuudha bakki kan koo qaama adda addaatu mootummaa jijjiiruudhaaf walitti qabsaara. Eega jijjiiramni dhufee qabsoon kun eega galma gaheen booda taayitaa keessatti dhageettii keessatti bakka keessatti mootummaa haaraa kana keessatti bakki kan koo eessaa kan jedhu qaamoliin adda addaa as keessaa gahee qaba jedhan yoo dura walii hin galle rakkina dhufa. Sadaffaa gaaffiin hawaasa irra caalaa qabsaa'aa ture yookaan garee irra caalaa humnaan dhiibbaa godhee jijjiiramni kun akka dhufu kan qabsaa'aa ture keessaa gaaffiinsa yoomiif akkamitti deebi'aa irratti yoo dura walii hin galle yeroo hundumaa rakkinatu argama. Sababa kanaan eega jijjiiramni dhufe jedhamee biyyi guutuu gammadee maal jedheen booda maaltu argame? Tokkoffaa mootummaan kun kallattiin itti deemaa jiru sirrii miti jedhee gareen tokko mootummaa Dr. Abiyyiin hoogganamu irratti komii kaase. Namoonni kaan immoo wajjinii wareegama kaffallee qabsoo kana hunda goonee bakka dhabnee dhageettii dhabnee yaadni keenya fudhatama dhabee yookaan taayitaa argannee sababni isaa hedduutu waan akkana argame. Lammanuu keenya sadaffaa irratti gaaffiin hawaasaa keessattuu akka Itoophiyaatti gaaffiin qeerroo yookaan uummata Oromoo yoom deebi'a akkamitti deebi'a irratti waan walii hin galamneef qaamoliin waan kana keessa jiran hundinuu yoo itti dhiyaattee gaafatte hundinuu gaaffiin kun sirriidhaan deebi'aadha. Yoom kan jedhu irratti tokko amma jedha tokko immoo suuta jennee jedha. Akkamitti deebi'u jennaan humnaan amma yeroo humna qabnu kan ammuma deebisiisuu qabna jedha inni kaan immoo tooftaadhaan deebisiifnaa jedha. Haala adda addaa keessatti gaaffiin legitimate jedhamee fudhatame kun furmaata dhabe. Keessi qeerroo irratti immoo yeroo fudhannu yeroo hedduu wanni hubatamne tokko jira. Wanni hubatamne maalinni ijoolleen gaafa dura akka qeerrootti qabsaa'aa turan hedduu jira yoo laalte nama muraasa namni siyaasa beeku nama muraasa kan siyaasa barate digirii maastarsii qabatee barumsa adda addaa qabatee bor gaafa jijjiiramni dhufu taayitaa wayii keessa seenuu namni danda'u nama muraasa. Uummanni hedduun garuu dogoggora jira dhiibbaa gaggeeffamaara hacuuccaa jira kan jedhamu hojii hojjetameef dammaqiinsa uumame irraan kan ka'e inni barates inni hin barannes inni sadarkaa gadi jirus inni ol jirus hundinuu wareegama kaffaluu keessa seene. Gaafa jijjiiramni dhufe awutomaatikaalii namoonni kun kaleessa gaafa qabsoo dhageettii qaban isaan har'atti fufuu hin danda'an. Maaliif itti hin dandeenye? Har'a yeroon suni yeroo qabsooti yeroo dhiibbaa godhamu. Amma immoo maali? Mootummaa governansi dhufa. Siyaasa governansi biyya bulchuu dhufa. Siyaasa biyya bulchuu keessatti gaafa jedhamu warra barate keessattuu warra caasaa keessa ture. Kaleessa warra sodaataa ture jedhamu yookaan kaadiree jedhamee maqaan itti bahe. Jarumatu caasaa mootummaa keessa waan jiruuf barumsas waan qabanuuf jaradha. Magaalaa adda addaa keessa dhaqxe ijoollee wareegama kaffalte hedduu jirti. Taayitaa keessa garuu hin dandeessu. Tokkoffaa kaan barataadha barumsatti deebi'uu barbaada. Kaan daldalaadha daldalatti deebi'uu barbaada. Kaan yeroo dhabu rakkinni argame jedhee wareegamuu dhufu malee an nama siyaasaa ta'e anuma biyya bulchaa jedhee qophii saayikooloojikaalii qophii barumsaa qophii yaadaa fi qophii dandeettiidhaan waan of hin qopheessineef gaafa jijjiiramni kun dhume qabsoon jedhamu bakki keenya eessaan gaaffitti ta'a. Amma booda eenyutu nu hoogganaa garamiin deemaa kan jedhu kun konfiizhiniitti uumama gidduutti jechuudha. Wanna kanaaf furmaata dhabuurraan haa ta'u yookaan immoo namoonni sila hoogganaa turan akka barbaadame waan kan ibsanii deemuu keessatti rakkinni argameera. Bilisoomni irrannaan yoom bilisoomni jedhaa gaaffii ka'aa ture. Nama jijjiirame malee maaliif ijoollee magaalaa jiraarratti ganda jiraarratti kaleessa itti qabsaa'aa kan turan kaadireen jiruma deebi'ee taayitaatti bahe yoo laalte. Haalli riifoormii maalinni? Haalli riifoormii immediately nama hunda xaraganii ari'anii nama haaraa fiduu miti. Riifoormiin suutaan deema steeppii 5 qaba jenneera. As keessatti maaltu argame? Uummanni sababa riifoormii kana hubachuu dhabuurraa namni caasaa keessa kaleessa ture yakka xiqqoos dalage guddaas dalage hundinuu xaragamee bahuu qabaa ilaalchi jedhu jira magaalaa tokko tokko irratti. Xabi'aa riifoormii keessatti immoo kun hin deemsisu maaliif hunda xaraguun riivooluushinii irra jira malee kana keessa hin jiru. Suphaa maal jedha sutuma irraa jijjiiraa nama haaraatti dabalaa toofta. Toofaa kana hubachuu keessatti magaalaa adda addaa keessa gaafa deemtu ijoolleen qabsoo keessa turte nama kaleessa nu hiisaa tureetu kun har'a taayitaatti ture bakka jijjiirame malee hin ari'amne jetti fa'aa komii jiru. Amma kompleksitii kana keessaa sagalee ta'uun yookaan kanatti ta'uu qaba jedhanii murteessuudhaaf daayireektilii achi keessa jiraachuun dirqama ta'a. Inni gaafa dura ebaluun hidhamee hiikamu gaaffii irratti walii galamu. Hacuuccaa jira hacuuccaan haa dhaabbatu kanatti ta'e kun haa ta'u kan jedhu namni hedduun kan walii galuu danda'u. Ammoo namni bakka hedduutti qoodame. Mee Ustaaz Ahmadiin yaadota hedduu kaastaniittu wantoota amma taatee biyya keessa jiru haala ilaalcha keessaniin akkaataa tiyoorootiikaal ta'een illee kaastaniitu kan isin jirtan. Akka ilaalcha keessaniitti amma isa kamtu sirriidha?
keessattuu siyaasa faca'ee jiru kana keessatti mootummaan gama isaatiin jijjiirama keessa jirra formaatatti deemaatti jirra deebisuuf jenna yaada jedhu qabateetu kan deemaa jiru gama hawaasaatiin gaaffiin kooyyuu achi buuteen isaa dhabameera namni yaadachaa jiru hin jiru jechuudhaan ni kaasa. Qeerroon gaaffii nan gaafachaa ture hin deebine jedhee yaada paartileen siyaasaa gama isaaniitiin nuti hirmaannaa siyaasaa keessaallee dhiibamaa jirra jedhaniitu kan isaan yaadan. Ustaaz Ahmadiin asirratti maal hubattanii maal isa kamtu sirrii? Hundinuu sirriidha. Hundinuu sirriidha. Maaliif hundinuu sirriidhaan jala akka mootummaatti fudhu. Gara mootummaatti ilaallaan mootummaan jijjiirama fidaa jedhee kallattii qabsoo keessa jira. Jijjiiramni kun akkamittiif yoom deebi'aa irratti gaaffii sila kaafne irratti wal laalchi garaagarummaa laalcha argameera. Fakkeenyaaf gaaffii uummata Oromoo jira, gaaffii qeerroo jira, gaaffii musliimaa jira, gaaffii hedduu jira. Amma rakkinni jiru tokko maal inni namni hedduun kan hin hubanne. Steeppiin sila sii kaase shan jenneerra. Steeppii shana keessatti akka mootummaatti waan deemaaruuf garam akka deemaaru at least hawaasa hundatti himuu rakkisaadha. Maaliif tokkoffaa iccitii siyaasaati. Lammaffaa waa hunda gadi baaftee dubbattu waa tokko tokko hojiidhaan mul'ifta. Kanarraa kan ka'e at least electors namoota baratan namoota dhiibbaa gahaa gaggeessuu danda'an irratti garam deemaarraa maalitti jirra kan jedhu hubachiisuu irratti hanqina akka jiru nan arga. Lammaffaa namoonni caasaa mootummaa keessa jiran hundinuu jechuu dandeenya warruma kaleessa turan. Dr. Abiyyiin dabalatee haaraa namni dhufe hin jiru. Garuu kaleessa sababa rakkinni tureef karaa dhabanii warra turan har'a karaa argatan taayitaa dhabanii kan turan har'a taayitaa argatan kaleessa namni biraa dudubbeedhaan kan dhiibu har'a murteessaan jaruma ta'an. Kana keessa intarestii amantaa namni qabatee deemu jira. Intarestii maallaqa sassaabachuu deemu jira. Intarestii paawar struggle jira taayitaa irratti ana irra caalaa argadha. Nama meeqatu hammam uummata kana yaadatee ganamaaf galgala gaaffii uummataatiif qabsaa'uu irra jira jettee yoo ilaalte mootummaa keessa namni jiru hundinuu madaalii tokko ilaaluu hin dandeessu. Wal makaadha. Amma kanarraa kan ka'e gaaffii uummataa deebiseeraa jennaan kan deebise qaba kan hin deebifne qaba. Yoom deebiftaa jennaan bara kana jedhees taayim teebilii kan hin keenyeef jira gaaffiin tokko tokko. Uummanni immoo naan deebinee guyyaan isaan beekamne jedhee kaasuunsaa dhugaadha gaaffiin tokko tokkoof. Gara biraatiin immoo yeroo hundumaa gaafa mootummaan taayitaa qabatu mootummaan kallattii siyaasatti gaggeessu keessatti mootummaa jira mormitoota jiru. Mormitoonni maqaa barbaadan haa qabaatan. Taayitaa qabachuudhaaf galmi jira. Uummanni immoo kanas dhagahaa sanas dhagahaa kana wayya jedha sana wayya jedha as gaggargalaa nama naa ta'u malee ana abbaan jedhee wal gurmeessee waan hin deemneef yookiin deeggara ta'a yookiin miseensa ta'a warruma siyaasaa kana ilaala. Siyaasa keessatti immoo namni taayitaatti bahuudhaaf deemu tokko isteeppiin itti deemu keessatti at least waa shantu jira. Inni tokkoffaa akkamittan of gurmeessee dhiibbaa godhee taayitaa qabadhaan hojii isaa tokko siyaasa kamuu keessattu. Siyaasa paartiin taayitaan barbaadu jennaan paartii dhumti hin jiru. Kanumti dhaabbateef taayitaa barbaaduudhaaf. Taayitaa maaliif barbaaddeedha uummataaf hin barbaade ofiif hin barbaade maaliif barbaade waan adda addaa gaaffiin itti ka'uu danda'a. Riyaalitiin garuu taayitaadhaaf deemaru. Inni tokkoffaa taayitaadhaaf gurmaa'anii ka'uudha. Inni lammaffaa taayitaa qabachuudha. Steeppiin isaa keessa hedduu jira. Inni sadaffaa akkuma inni taayitaa qabateen tasgabbii uumuudha. Harka koo otoo jiruu taayitaan kun tasgabbiin biyya irratti dhuumuudha. Nagaa tasgabbiin maal dhuumuudha. Sadaffaa jennee miti. Afuraffaa irratti maaltu dhufa? Afuraffaa irratti gaaffii uummataa misoomaa waan akkasii deebisuudha. Shanaffaa irratti mootummaan bara ammaa al tokko taayitaa qabadha jechuun miti. Waggaa shaniin haaromfamaa afuriin kan sobaa ta'e kan dhugumaa ta'e jijjiiramuu wanni jedhamu jira. Namni biraa dhufuu danda'a. At least in principle jira. Filannoo wanni jedhamu jira. Kanaafuu akkamittiin taayitaa irra turaan shanaffaadha kan itti dhufu. Haala kana keessatti warri mootummaa irratti faallaa ta'anii dhaabbatanii mootummaan akkamittan filannoo kan injifadha akkamittan turaa jedhee yeroo inni pilaan godhu ala pilaan godhu maal godha ala karoorfatu gaaffii hawaasa kanaan deebisa yeroo jarri na deeggaran ana bira dhaabbatan sagalee naa ta'an filannoo kana irratti na filatu warra ebaluun rakkisaara jala kana yoon akkana godhe qaawoo jira seeraan qaawoo kana yoon duche akkana jedhee karoorfata warri mormitootaa maal godhu ajandaa taayitaa irra turuu kana harka gatanii ajandaa maalitti deebisu ajandaa gaaffiin misoomaa gaafatamu ganamaa galgama misooma nu wajjannee misoomni nu barbaadu argamna jedhee hawaasni ajandaa kan akka kaase mootummaan waa'ee turuu dhiisee har'a waa'ee misoomaa akka qabamu barbaadu. Itti aansanii immoo misoomaan qabamuu qofaa miti dhiibbaa itti godhanii kallattii adda addaatiin maalitti geessuun daayirektilii maal nagaaf tasgabbiin hin jiru jedhanii nagaaf tasgabbiitti buusuu barbaaduun nagaaf tasgabbii qofatti hin buusanuun maalitti geessuun eega nagaaf tasgabbiin dhabame
ajandaan ka'aa jiru nagaaf tasgabbii eegata inni itti aanu maalitti dhufa taayitaa turuu qaba moo hin turu yoo nagaa fiduu hin dandeenye tasgabbii fiduu hin dandeenye misooma fiduu hin dandeenye bu'inurraa nama biraa filannaa sadarkaa kanatti deemama amma warri mootummaa yeroo hundumaa kan pilaan godhanu akkamittan turaa kana godhee sana godhee jedhanii misooma deebisee kana warri mormitoota ammoo maal yaadu mootummaa taayitarra jiru kana callisanii dhiisanii taayitarra jarri bahuu hin danda'an rakkina hawaasa keessa jiru kana fudhanii mootummaan kana hin dandeenye kana hin wajjanne rakkinni isaa kana jedhanii miidiyaadhaan hawaasa keessatti dubbatu fudhatama jarri akka qaban nutu filannoodha nutu dandeettii qaba nutu uummataaf dhaabbate kan jedhu kan hubachiisuu danda'u mootummaan immoo maal turuu waan barbaadu jarri kun hin danda'anu filmaata saniin ta'anu warra faayidaa hin qabne karoora warra hin qabne istiraatejii warra hin qabne jedhe jara kanatti duula gidduu kana keessatti uummanni hin burjaajaa jechuudha maaltu deemaara nama siyaasa kamuu parsantii 100 dhugaadha ibaluun jedhanii fudhachuun dogoggora guddaa. Rakkoon nageenyaa guutummaa biyyattii keessatti mudatee akka jiru mootummaanis kan inni amanee dubbatu ni jira keessatti waraana gama kaabaatii fi waraana adda bilisummaa Oromoo waliin gaggeeffamaa jiru mootummaan amanee matti seeneetu kan inni jiru kana malee immoo namooleen nagaan lammiileen nagaan jechuudha ajjeefamaatti jiru akka malleen jedhu jechuudhaan hawaasni ni komata mootummaan gocha kana akka hin gooneef Ustaaz Ahmadiin dhiibbaa gochuu hin danda'u keessattuu yeroo hedduu carraa argachuun Dr. Abiy waliin ni mul'attu miidiyaalee garaagaraa irratti ni argina gaaffiiwwan uummatni gaafatu kanarra caalaa ni beektu hin gaafattanii wanti kun sirriidha jettanii yeroo isin dhiibbaa uumuu yaaltan hin jiru laata. Jiraachuu ni jira har'a waa hunda dubbachuu hin danda'u akka nama tokkootti nama keenya iyyuu teenyee maaf akkana ta'e maaf akkana hin taane maaf akkana hin goone waan sitti dhaga'amu dubbatta namatti maaliif carraanaatti qabdu yookiin daqiiqaa 30 yookiin sa'a tokko maksimum sana keessatti waan sitti dhaga'amu otoo akkana gootan akkana ni jetta haa ta'u malee an jedheef wanni kun ni ta'a jedhanii fudhachuu miti an waan natti dhaga'amu waan sirriidha jedhee dubbachuun koo ana biraa waan jiru achi immoo ilaalcha biraa jira deebii biraa jira kana rakkinni isaa maddi isaa asii furmaanni isaa asii kan jedhu immoo gara sanaanis jira gara biraatiin immoo akkuma sila sin jedhee qabsoon biyya keessa deemaaru kompleksii ta'e waa hedduudhaaf deemaara gidduutti namni nagaa dhumaara gaaffii waan qabu miti kallattii gidduudhaan kana keessatti dhaabsisuun hin barbaachisa gaaffii waan qabu miti dandeenyaan guyyaa tokko itti fufuu hin qabu haa ta'u malee mootummaanis ni danda'a waan kana dhaabsisu. Fakkeenyaaf ammoo Ustaaz Ahmadiin masgiidni mootaa yeroo gubate yeroo tokkoon waamtanii kophaa keessan jechuun ni danda'ama barruulee isin barreessitan namootni jajjaboodha jedhaman jalatti Ahmadiin Jabal tu barreesse yaada jedhuun waliif qooduudhaan hiriirri akka guutuu biyyaatti gaggeessitanii dhiibbaa mootummaa irratti uumtanii yeroo 2-3 kan nuti beeknu harka mootummaa micciiruudhaan wanta sirriitti deebistaniitu kan isin jirtan dhiibbaa uummatarra jiru kana bifa kanatti deemsisuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Maaliif hin danda'amne anni nama siyaasaa miti garee kamuu keessa hin jiru rakkina garee hundarraayyuu nan arga garuu an garee tokko ta'es hin baane hamma hin danda'etti qaama furmaataan ta'a jedhe gaafa yaadu hiriirri namni bahuudhaan hin dhaabbataa qabsoo nama godha baaru keenyaaf mootummaan hidhatee warri kaanis hidhatee walitti bu'aaru hiriira Itoophiyaan guutuun utuu bahe hin dhaabanu lammanuu itti duunaa wareegama kaffallaa hiriirra jirraa jedhanii kalatti deemaaran sagalee dhageessisuun waa dhaabsisa jechuu miti fakkeenyaaf keezii mootaa fudhu yakki kun balaaleffachuu qabaa uummanni jedhee yaadeera anis barreessara akkatti jette dhugaadha hiriira godhameera garuu warra mootaa kana hunda godhe namni tokko seeratti dhiyaateera mootummaan kana nama tokko seeratti hin dhiyeessine mootummaan naannoo Amaaraa nama tokko seeratti dhiyeessee badiin kana jedhee adabbiitti akka hawaasaatti balaaleffachiiste jechuun waan kana dhaabda jechuudha achiin booda sitti fufeera akka waraanaatti immoo yoo dhufte namoonni meeshaa hidhatanii wal waraanaa jiran eenyuun nama nagaa ajjeessinaan mootummaan jarra jedha jarri mootummaan jedhu quba walitti qabu beekamaadha kun gidduutti namni du'aara jarris immoo karaa sirriirra jira jedhanii walitti qabsaa jiru walitti qabsoo kana keessatti du'anii ajjeesaa jiru qaamni hundinuu gaafa kana ta'ee dhufu hiriirri bahamu dhiise dhiibni jaarsummaa gidduu warra seenan danda'anii deemanii ganda keessa baadiyyaa keessa deemanii haasa'anii hin dandeenye miti nu as teenya iyyinee fi ni kana maal inni gaaffiin keessan jennee jararraa barjinii jaraa hin dhageenye waan jarri miidiyaatti dubbatan waan jarri namoonni jara deeggaran barreessanu malee in realitii namni waan garaatti qabateef waan afaaniin dubbatu yeroo hedduu tokko miti siyaasa keessatti amma rakkinni guddaanis kan jiru achi namni waan afaaniin dubbatamu ilaala siyaasa qabsoo siyaasaa keessatti paartiin kamuu gareen kamuu waan dhugaadhaan itti amanu dhibbaan dhibba afaaniin hin dubbatu goolii lama qaba tokkoffaan ordinary goal walqixxummaa bilisummaa nageenya misooma jechoota babbareeda akkasii hunduma dubbata
Garuu in reality dhugumaa jettee gaafa ilaaltu immoo superordinate goal jennaan tokko keessatti qabatu. Gooliin sun maali fakkeenyaaf gara TPLF yoo fudhattee ilaalte maalinni TPLF maal jedhaa ture federaalizimii sabaaf sablammoota dimokiraasii filannoo maal mirga dhala namaa hasa garuu kun kan afaaniin dubbatamu hojiin jara hojjetaa jiran garuu kana duuka deema hin deemu goolii maalii bira qabu kaayyoo bira jira keessatti maalinni taayitaan harkaa bahuu hin qabu dimokiraasiidhaan isa ta'e karaa seera qabeessaatiinis seera qabeessaa kan hin taanes harkaa bahuu hin qabu kan jedhu keessa qabatamee jira. Achi keessatti gaafa faallaa dimokiraasiis ni deemu faallaa sabaaf sablammootaas ni deemu federaalizimii jedhan dubbatan deeman kanas faallaa isaas ni deemu maaliif kaayyoonni dhugaan taayitaan harkaan bahuu kan jedhu isa dhokatee jiru kan gadi bahanii otuu taayitaan harkaa bahuu hin qabu jedhanii dubbatanii uummata hundatu itti ga'a. Garuu maal uummata burjaajessuuf yookaan amansiisuu waan danda'an waan haaraa adda addaa kan jechoota babbareedaa dubbee dhokatanii deemu. Biyya kamittuu kan jira Oromoo biras fudhu mootummaa biras fudhu wanni jari dubbatan dhibba kana qofa gaayyoon jettee fudhachuu hin dandeessu nama siyaasa haga ta'anitti kun siyaasa addunyaa hunda keessa waan jiru Itoophiyaa qofaa miti kanaafuu nama hiriira gochuudhaan iyyuudhaan qofa waan hiikuu dandeessu miti wanni kun kompleksii ta'ee waan deemu of keessaa qaqqaba. Tole komiin isin irratti ga'ugaa hangan miidiyaalee hawaasaa irraa argadheedha kan kaasaatti jiru namoonni illee yeroo dubbatan wantoota gaarii keessan akkuma kaasan Ustaaz Ahmadiin utuu kana godhe jedhanii wantoota isaan kaasan keessaati mee wanta waqtawaa ta'eertaa deebinuuti beelliif hongeen mudateetu kan inni jiru Oromiyaa keessatti qubas ni qabdu jedhee manni yaada naannoo Baalee Boranaa Gujii kanatti beelli hamaan mudateetu jira sanaan wal qabate Ustaaz Ahmadiin maal hojjechaatti jiru maal quba qabume akka dhuunfaatti Ahmadiin gargaarsa biyya keessatti godhamaaru kamirrattu directly mallaqa sassaabuudhaan yookaan involvementii akkasii hin qabaanne hunduma gaafuma hundattu. Gaaffiin uummatas kana. Maaliif kun hin kaanee kan jedhu irratti fudhatte waltajjiin adda addaa kan argamnan waltajjii sana irratti fundraising irratti fakkeenyaaf kan Affaar yeroo sana alan ture wallaayinii farankaa sassaabaa turanii guyyaa tokkoof daqiiqaa muraasa haasa'ee kanuma. Xabi'aan hojii'aan hojjetaa ture keessaa akka warra kaanii baadiyyaa keessa deemee uummata keessa deemee kana godhee mobilaayiz kana godhee deemuudhaaf haalli ani irra jiru naan eeyyamne yeroo sanas ammas gara fuulduraa kallattiin ani irratti hojjedhu kallattii akkana waan adda addaa gargaaruu kana keessatti qabatanii baadiyyaa keessa deemanii hojjechuudhaan wal qabatu. Haa ta'u malee callifanii ilaalla jechuus miti. Kallattiin ani influensitti gochuu barbaadu keessaa tokko hawaasni rakkina kana keessa akkamitti bahaa yeroo gabaabaa algaafa beela'ee qofatu hin ta'in misoomaa wal qabate haa ta'u furmaata isaa hiikkachuu haa ta'u gara kamiin furmaanni isaa yeroo dheeraa argamaa kan jedhu irratti hojjechuun naa caalamu baruma baraan gaafa rakkinni argame akkuma qaama gargaarsa irratti dhaabbate inni ji'oo sana irratti deemuun anaaf kallattiin an filadhee miti. Haa ta'u malee gaafa namni du'aa argitu maal jettu calliftee ilaaluun sirriis miti. Kanaaf komiin hawaasaa sirriidha jechuudha. Ustaaz Ahmadiin dhimma beelaaf dhimma gargaarsaa irratti hin dubbatu jechuun isaanii sirriidha. Hin dubbatuun sirrii miti garuu kallattii kanatti akka warra kaanii hirmaatuun sirriidha. Akka warra kaanii hirmaatan jiru. Ani kallattiin an dhibbaan itti godha jedhee hojjedhu waan gara biraa ta'ee jiruuf bakka rakkinni argame hundatti Ahmadiin ni argama jedhanii eeguunis sirrii miti. Mee dhimma isin ilaallatu keessaa inni tokko dhimma majlisaati. Dhimma majlisaa koree fala barbaaddu keessallee taatanii furmaati akka argamu hojjechaati kan isin turtanii dhimmi majlisaa kun furmaata argachuu dadhabee waggoota 3 darbaniif walirkaa fuudhamaama har'a kanattaa bor kanattaa tuma jedhamu hawaasni gidduutti burjaaja'aate kan inni yoo nagee yeroo dhiyoomoo filmaati geggeeffame filmaati kunis kan geggeeffame dhiibbaa Dr. Abiyyi jechuudhaan miidiyaalee irra deemaatti ture Dr. Abiyyi illee yeroo walitti qabanii yeroodhaaf akkasiin ofii keessanii dhimma keessan fixattaniif isin eegaa turre fixachuu dadhabdanii jedhanii yeroo isaan dubbatan miidiyaalee irras deemaati kan ture. Ustaaz Ahmadiin faan waggoota darban kanaaf dhimma majlisaa fixuu dadhabaniituma eegaatti turan immoo humnuma isaaniitii ol ta'etu keessattuu koree fala barbaaddu keessa yeroo artan. Gareen tokko mootummaa sodaataa turan. Mootummaadhumatti dubbee jiraa jiraatiin akkana jarri muftii akka barbaadan ta'ani malee lafa duwwaa miti jedhanii warri sodaataa jiran turan. Hin sodaatinaa mootummaan jiraate dubbee jiraa jiraachuu dhiise isin waan isin irraa eegamu godhaa malee maa sodaattu jedhaa jaraa wajjinis. Warra mootummaatiin immoo wanni kun dogoggora irra deemaaraa sirrii miti jechuudha akka hubatan hubachiisuu keessattis haa ta'u hawaasnis waan kana akka hubatu kallattiidhaan barreessuu keessattis hojii hedduu hojjenneeru. Kana keessatti kallattii adda addaatiin biyya kan bulchaa jiru mootummaadha. Mootummaatu seera kabachiisuun kan isaati hawaasni gadi bahee ofii isaatii seera kabachiisuu keessa gaafa galee
olaantummaan seeraa hafee namni hundinuu seera harka ofiitti galfatee waan barbaade dalaga. Warri faallaas waan itti amanan gaafa tarkaanfiitti deemanu biyyatu rakkina keessa irra caalaa bu'aa jeequmsa keessa seenaa kan jedhuun hubachiisuurraa karaa qabachiisuurraa karaan seera qabeessa kamii kan jedhuun deemaa ture. Dhumarratti filannoon godhamuu qabaa kan jedhu Dr. Abiyyis akkuma dubbataa turan hundi keenya iyyuu arginirra asirrattis majlisni akka awaajiidhaan dhaabbatu seenaa majlisaa waggaa 46 dabarfate keessatti majlisni tokko majlisumti dhaabbachuudha. Lammaffaa inni guddaan majlisni awaajiidhaan dhaabbachuun immoo irra caalaa seena qabeessa. Kanaaf mootummaan Dr. Abiy kana dalagu jiraatiif akka seenaattis waan galateeffatamu akkuma sila kaaftee wanni gaaffiin baankiis maalis innaan xiqqoo fakkaata malee historikaalii waan keessa dabarbarreef waan keessa turreef yoo laalle waan laafaa miti. Sababa murtiin Dr. Abiy murteessaniin baankiin dhaabbatee hijiraa zamzam aksiyoona gurguratanii baankii banatanii hawaasa tajaajiluudhaaf sochii adda addaa jiru. Ergasii kunumtu karaan cufamee ture jechuudha. Kanaaf kan wal fakkaate hedduudha gaaffileen. Rakkinni hundi mootummaadha jechuu baannus mootummaa keessaas namoota kaleessa taayitaarra bu'an gargaaruu irratti dudubbeedhaan kallattii adda addaatiin akka dhuunfaatti intarestii qaban hin jiran jechuu hin dandeenyu jirus wanni kana mul'isanis jiru. Haa ta'u malee mootummaa kan mul'ichaa turan Dr. Abiyyiin dabalatee namoonni taayitaarra jijjiiran kun fedhii uummataa duukaa deemu moo jarris gara sana deemu kan jedhu gaaffii nama hedduu ta'ee ture. Waltajjii irratti waan waraabamee gadhiifameen haasaa godhame irrattis nus parsanaalii waan waliin haasaa ture irraa kaanee wanni kun akka hin jirre ifaan ifatti mul'atee jechuudha. Intarestii addaa hin qabnu namni waan barbaade haa filatu kan jedhuun yeroo hedduu walii galteedhaan ijaarsummaadhaan rakkina kana hiikaa kan jedhuun deemaa turan. Fakkeenyaan kaasaa 2010 gaafa Dr. Abiy koree 9 filatanu majlisa turan keessaa namoonni koree kana keessaa seenan seenuun qabanu jedhee mormeeraan. Maaliif jennaan Abboy Sifat, Abboy Tsahayyee namoota akka kanaa Saamuraa Geetaachoo maal xuurataa jedha hunda taayitaarra kan aaree Dr. Abiy. Otuu wajjinii hojjechuun barbaachisu maaf jara duukaa wajjin ofii ariitanii jarri as immoo haa turu maaliif jettuu jedhee gaafa sana kaaseen ture. Isin ala jirtu majlisa keessan jirtan koreen wal barbaaddu ala jira. Jarri immoo mootummaan kaa'us bara wayyaaniif ta'anus caasaa mootummaa kan qabatee jiru jira. Walitti dhuftanii karaa haaromsaatiin riiformiitiin furmaata barbaadu malee ala dhaabbattanii jarri kun ari'amu yoo deemtan ana dhufee sirreessamoo mootummaan dhufee sirreessamoo kanaa miti jechuudha. Yaada ka'eerraan dhumarraa waliin koreen filatamee deemaa ture. Koreen sun immoo akka awaajiin majlisaa bahu rakkinoonni adda addaa akka furmaata argatan filannoon akkamitti godhama caasaa majlisaaf seeratti bulmaata haaraa qopheessu tokkummaa uummata musliimaa akkamitti cimsanii deemanii kanarratti hojjetaa ture jechuudha hundi keenya iyyuu. Eega kana hojjetaa turre baatii jahaaf jedhamanii warri dhufanii namoota adda addaa qabatanii amantaa musliimaa kan hin taane dabalatee namoota siyaasaa tokko tokkotti maxxananii turuudhaaf filannoo wanni jedhamuun barbaachisu deemaa turan. Miidiyaa irratti waltajjii adda addaa irratti muftii Haji Umar jedhamee dooktarummaan kennamee fi maal jennaan carraa sanatti fayyadamanii akka namni tokko jaran tokko maqaa ofiinnaan sun immoo dogoggora jennee kallattiidhaan maqaa kaasuu nama hedduu sodaata. Gaafa dhuunfaadhaan dubbatte dogoggora dalagaaruu jedha. Gadi baha dubbannaan ani dubbadhu ofiin gadhaasin jedha namni hedduu. Yoo wanni kun dogoggora ta'e maaliif sodaattu? Yoo dogoggorummoo hin taane iccitiidhaanis haa ta'u ifaan ifattis wanna haqa dubbachuu malee asiin dogoggora dalagaaruu sirriirra hin jiran rakkinni jira jedha. Kana miidiyaatti waraabamaa innaan aayan keessan galbe maaliif innaan ofii sodaatu? Akkanatti dubbiin hin deemu. Kanaafuu maalinni gareen gara sana wanna kana umaaru maal barbaada kan jedhuun hubachiisuun dirqama waan ta'eef namoonni tokko jaarsan kabajdu ulamaan kabajdu naan jedhaa turan waan barbaadan haa jedhan. Namni hundinuu ofii sodaatee furmaatan barbaada namni wayii akka qabsaa'ee fidu barbaada daarii dhaabbata. Ulamoota majlisa keessa turan ulamaa 26 boordii wajjin taayitaa wal qixa qabdu maaliif sodaattu murteessaa. Nu koreen 9 already waan kana dhaabee hin jiru. Koreen fedha barbaaddu majlisa keessa hin jiru. Majlisa warri qabatanii jiran jara kana. Jara kana keessa immoo gareen muftiif namoonni itti dhiyaatan qabatanii waan barbaadan dalagaa warri kaan immoo dhaabbatanii ilaalu. Warrachi keessa taayitaa qabatan maal nutti calliftanii jedhanii jarris nutti iyyu. Hawaasnis maaf furmaatan kennine jedha. Reyaalitii kanatti dhufnaan waan deemaaru kan haqiiqaatti hubatanii hubachiisuun baranii barsiisuun dhiibbaa gochuudhaaf deemuun dirqama waan ta'eef namoota mootummaattis sooshaal miidiyaa irrattis kallattii hundaanuu waan dandeenye goonirra kana hunda walitti hidhamee akka mootummaattis mootummaan seera kabachiisuudhaaf fedhii inni qabaate sun jiraateeti malee akka jiraatu ta'e silaa musliima dhiiga walitti buusanii akkuma ifaan ifatti dubbatanii taayitaa hin gadhiisu akkuma Dr. Abiy jirutti hin gadhiisnu dhiiga dhangala'aa maal jedhanii jaarsii waggaa 90 ga'e kana jedhanii nama kakaasaa turan.
akka karoora jalaatiif akka karoora namoota siyaasaa tokko tokko otuu ta'e islaam muslimni gareedha wal fixee maal jedhee biyyi jeequmsa keessa turte jechuudha. Kallattiin kun hin baasu jechuudhaan obsa dheeraa obsuudhaan mootummaan dhumarratti filannoon godhamee namni filatamee hamma dhufutti majlisa namni biraa hin seenu jedhanii guyyaa sana eeguudhaan abbaa barbaade haa filatamu jedhanii fidanii galchuun waan ifaan ifatti argine. Ammas kun kireeditiin isaa tokko uummata qabsaa'aa ture. Lammaffaa mootummaanis sadarkaa guddaa as keessaa waajjii baasurraa kaasee qaba. Hundumtuu nuyis hamma dandeenya kana keessatti waa hedduu ifaajjii keessa turre kun hundi dhufee majlisni amma karaa qabateera. Mee majlisa amma jiru kana ammoo ni amantuu laata? Namoonni achirra dhufan kana seeraaf seera ittiin bulmaataatiif hojjechuun jararraa eegama. Abbaa barbaade dhufee anillee yoon achi dhufe taa'ee ana amanuu dhiisuu miti dubbinni. Majlisni kan barbaadamaa jiru uummataaf hojii hojjechuudha. Hojii naa hojjetaa ramuu hojjetaan jiru waan yeroo gabaabaa keessa ilaalamu. Rakkina uummataa hiikaa ramuu hiikamaa hin jiru. Waanan amanuuf hojjechuu baatus itti fufu jechuu hin danda'u. Waanan hin amannees osoo manni hojjetaa jire achirra taa'uun qabu jechuu hin danda'u. Namoonni amma taayitaatti dhufan kaayyoo biraa qabu jedhee yaaduwan. Garuu waa hunda jira danda'a jedhee siin fudhu. Fedhiin waa tokko dandeettiin immoo waa biraati. Waggaa dheeraa rakkina hedduutu walitti kuufamee jira. Rakkinoota kana hunda guyyaa tokkotti nuu hiikuu jedhanii eeguun sirrii miti. Haa ta'u malee majlisni amma dhaabbate hamma dakaatti majlisa uummanni filatu akka dhufu karaa banuun akkasumas immoo awaajiidhaan mirgi majlisaa kennamu waan laafaa miti. Maal inni tokko dargaggoon rakkina ofii hiikkachuudhaaf dargaggoo muslimaa fakkeenyaaf dargaggoo muslimaa Itoophiyaa haa ta'u dargaggoo muslimaa Oromiyaa haa ta'u kan naannoo barbaade maqaa barbaadeen wal gurmoofnee majlisa bira dhaqnee eeyyama fudhannee hojii hojjannaa yoo jedhani mootummaa bira utuu hin dhaqin majlisni eeyyama kennuufii danda'a. Hayyoonni akkana yaadan dubartoonni akkana yaadan namoonni adda addaa ulamaan yaadanii majlisni kana gurmeessee waraqaa sartifikeettii kennee fi jara to'ataa karaatti deemsisuu ni danda'a. Namni hedduun dhaabbatee jirarraa eegurraa majlisni kaleessaaf majlisni har'aa garaagarummaa qaba. Garaagarummaan isaa tokko kan madde awaajii cimaa kennameefi. Awaajiin cimaan kun namni musliima ta'e hundinuu akka hojii hojjechuu danda'u balbala ni bana. Kanaafuu dhaabbatanii jara eegurraa wal gurmeessanii itti dhaqanii akka eeyyama gaafatanii waan amanuu irratti rakkina kaan ofuma hiikkachuu malee majlisni hunda ni hiiku siluma. Garuu maal inni hooggantoota filatamaniiru pirezidaantiidha. Akka arginutti hamma beeknutti uummataaf hojjechuu ni barbaadu. Jara kana cimsinee gargaarree akka jirri dhugaadhaan waan uummanni barbaadu godhan gochuun nurraa eegama. Malee dhibbaa eenyuun nama waani. Maaliif sababni hedduu jira. Al tokko jarumti waa barbaada dadhabuunis waan argamuu danda'u. Tole yeroon keenyas deemaa jira. Golobbuudhumaa fi gaaffiiwwan lama musliimarraas oromoonis akka sabaatti kan inni gaafatu keessaa inni tokko miidiyaaleen biyya kana keessa jiran Oromoodhaaf hin fayyadanii Oromoo rakkoo isaan dubbatan jechuudhaan Oromoon yeroo yerootti ni komata. Bifuma wal fakkaatuun isin immoo miidiyaaleen biyya kana keessa jiran xiinsammuu uummata musliimaa miidhuu irratti hojjetu yeroo baay'ee jettaniitu kan isin jirtan. Kaayyoon miidiyaalee kana maali? Maaliif Oromoonis isinis bifa wal fakkaatuun musliimnis miidiyaalee kana komata? Miidiyaan meeshaadha. Meeshaa sana maaliif fayyadamu? Akkamitti fayyadamu kan jedhu immoo waa biraati. Miidiyaan bara ammaa kana dirree qabsoon itti gaggeeffamaa bara durii qabsoon bosona seenanii nama akka jaraa hidhatee dhufe ajjeesanii warra waraana jedhamee beekamu gaafa fixanii yookaan diiganiin booda mootummaa qabachuudha. Amma bara jiru kana keessatti immoo qabsoon gaggeeffamaaru namoota sammuu namaa onnee jaraa to'achuudhaaf karaa miidiyaa kanaan qabsoon godhame namoota kana yaada itti himnu yaada itti dubbannu amansiifnee gara ofiifinnee kaayyoo ofiitiif fedhii ofiitiif karaa ofiirra gochuudhaan kanaaf qabsaa'amaa jira. Miidiyaa biyya keenyaa yoo fudhanne musliimaaf Oromoo bira rakkina lama jira. Miidiyaadhaan wal qabate. Oromoo bira yoo fudhanne Oromoon waa hunda afaan Oromootiin jedha. Dogoggora guddaa uummata Oromoo miidhaaru jedheen an amanu keessaa tokko. Maaliif miidiyaan sammuu nama amansiisuu eega ta'e onnee namaa to'achuudhaaf eega ta'e kaayyoonsaa dirree meeshaa eega ta'e Oromoodhaaf waa'ee Oromootti himtee already si beeka. Kan amansiiftee kan ofii godhachuudhaaf deemtu saba biraati. Nama afaan biraa dubbatu, nama laalcha biraa qabu malee nama keetii miti. Kee maal siluma harka kee jira. Si galee kanaafuu maaliin uummata kaan akkamittiin amansiifadhaa? Uummata kaan akkamittiin ofitti fidaa kan jedhu irratti afaan Amaariffaatiin yeroo nan barreessu maaf afaan Amaariffaatiin nutti barreessita nama hedduu jira. Afaan Oromootti hin barreessu eenyuuf hin dubbataa? Oromoo qofaaf hin dubbataa. Oromoon waan an jedhu irratti garaagarummaa hin qabu.
Maalante ummata hammam Oromoon persentii dhibbi Oromoon Itoophiyaa waan barbaadu irratti walii galu Itoophiyaa irratti qobaasaa waa murteessuu hin danda'u. At least persentiin 60 sabaaf sablammoota biraati. Jara kanarraa hiriyaa qabaachuu, nama si deeggaru horachuu, nama kaayyoo kee duukaa dhaabbatu argifachuu, nama humna sii ta'u, gara ittiin ati qabsaartu si bira dhaabbata akkasiif qabsaa'u fira horachuun dirqama keeti. Fira horachuudhaaf kaayyoon kee maalii hubachiisuu qabda afaan isaa galuun. Maaliif qabsaartaa itti immoo qabda. Ajenda argamu irrattis haa ta'u, kaayyoo kee irrattis haa ta'u, kanaaf deemaa irra jettee itti himtu malee sin hubatu. Yoo sin hubanne waan afaan Oromootiin dubbattu waa biraa shira wayii deemaa irra si shakka. Maaliif sin galleef? Maal goote dirree qabsoo afaan Oromoo qofaan afaan Oromootiin hin godhamin jedhaan jiru. Afaan Oromoo qofaan godhamuun sirrii miti. Gaafa afaan Oromootii qofaan gootu awutomaatikaalii Oromoo qofaa soofsistee namoota bira gaafa dhiistu persentii 60 uummata Itoophiyaa maal achi dhiifte. Achi dhiifte jechuun immoo maal inni jarri immoo afaan Amaaraatiin dubbatanii kaayyoo ofiitiif waan barbaadan miidiyaa himan hedduu jira yuutuubii dabalate. Jara kanaaf uummata kana achitti dhiifarta. Gaafa jara achitti dhiifte maal godhaarta? Garee tokkorraa dhagahu, ajandaa tokko dhagahu, yoo bichatte si bira dhaabbachuu dadhaban si shakkuun jaraan oolu. Maaliif ati waan ati deemaartu hin himne? Fira horachuudhaaf hin deemne. Siyaasa keessatti maapping baatilifiildi naantu jira miidiyaa irratti. Maapping baatilifiildi jechuun kaartaa dirree qabsoo miidiyaa tolchuu jedhamu jira. Namni hundinuu miidiyaa keessatti gaafa hojjettu gareen namni bakka torbatti qoodama. Torba. Gareen mormitootaa jira, gareen deeggartootaa jira. Gidduu immoo gareen niwutiraal bilisa ta'e gara kanarraas kan hin taane bilisni jira. Sadi jenne miti torba walumatti jedhaar maal inni garee deeggartoota keessaa gareen deeggartootaa bakka saditti qoodama. Gareen mormitootaas bakka saditti qoodama. Gareen deeggartootaa maal jechuudha? Warra onneedhaan si deeggara hojiidhaan garuu si bira hin jiru. Waan tokko sin gargaaru onnee isaarraan abshiraa sin duuka jirraa jedha. Tokko jira kana. Inni lammaffaa aktiif sappoortarii. Warri kun si gargaaru hamma wareegama si kaffalchiisuun dhufutti si gargaaru. Barreessinnaan hin barreessu, maallaqa fidaannaan hin fidu, kana godhaannaan hin fidu, gaafa hidhaan dhufe, gaafa ajjeesaa wayii dhufe nu bira hin jirru jedhee warra galu. Gareen sadaffaa gareen immoo deeggartoota hamma dhumaatti si bira dhaabbatan. Yaadaanis si bira jiru, hojiidhaanis si bira jiru, maallaqaanis si bira jiru, wareegama kaffaluudhaanis si bira jiru. Kun warra deeggartootaati. Warra mormitootaa yoo fudhanne jaras bakka saditti qoodamu. Onneerraa kan ka'e yaadaan kan si mormantu jiru. Hojiidhaan garuu homaa hojjetan. Jarri kun paasiif opponent jedhamu. Si mormu paasiif aktiivii miti hojii hojjetan waa tokko jiran jiran. Suma jibbu. Maaliif odeeffannoo adda addaa argatan irraa si jibbu. Waa tokko garuu sin godhan faallakeen barreessanuu faallakee hojjetan waa tokko hin godhan. Jara kan. Itti aansee immoo maal aktiif opponent warra immoo hojii hojjeta aktiivlii ta'anii barreessuudhaan waa'ee kee dubbachuudhaan si balaaleffachuudhaan nama sitti kakaasuudhaan kan hojjetantu jiru. Kanarratti jiru wareegama garuu hin kafalan. Gaafa hidhaan dhufte gaafa ajjechaa wayii dhufte hamma kana jedhanii suuta keessaa dirree qabsoo keessaa warra bahu jira. Warri dhumaa immoo si balleessuudhaaf si kuffisuudhaaf dhabaan ala si gochuudhaaf waan kafalchiisu hunda ni kafallaa jedhee warra shira xaxu mataa jira. Miidiyaa gaafa jettu jara torban kanatu jira. Amma torban kana haasofsiis. Nuyiif jara qofa yoo jette kaampii si mormaru sadan kana akka tokkotti lakkaa'u dhufa. Warra yaada qofaan si mormaru hojii irrattis faallakeen dhaabbanne jira. Warra immoo wareegama hin kafalanu garuu hamma wareegamni kafalchiisutti immoo faallakee hojjetantu jira. Warra immoo waan hundaan faallakee dhaabbata. Yoo jara kana hunda tokko jettee kaampii ebaluu gosa ebaluu saba ebaluu jettee kaampii tokko keessa galchite maal ta'a? Warri sila yaadaan si deeggaran si mormanu hojiidhaan si mormutti deemu. Si balleessuu qabna jedhanii deemu. Jara kana hunda amansiiftee maal gochuu qabda? Namoota xalaata jimaa sitti ta'anii deemanu miidiyaadhaan yaada kee, kaayyoo kan kee, fedhii kan kee, haqa kan kee ragaa qabdu itti dhiheessa maal jedha gara kamitti fidda? Xalaata wareegama sirratti kaffalurraa gara aktiif opponentitti gadi buufta. Warra wareegama hin kafalle si balleessuu irratti wareegama hin kafalanu garuu faallakee ni hojjetu. Ammas warra aktiif opponentii kana irratti hojii hojjettee maal goota? Gara paasiif opponent yaadaan si mormu hojiidhaan homaan goota. Warruma yaadaan si mormanu kana irratti hojii itti hojjettee maal goota? Garee niwutiraalitti fidda. Niwutiraalii kan irratti hojii hojjerte
passive supporteritti. Passive supporterii kana yeroo yaadan si deeggaru homaasi hojiidhaan kan hin jenne jaratti hojjette active supporterii irraa immoo warra si deeggaran kan dhugaa wareegama si kanatti geessuudha hojiin miidiyaa. Amma maal inni afaan Oromootiin gaafa dubbachuu dhiifte kaampii faallaa kee jiru kan afaan kee hin dhageenye hundumaa nama biraatiif dhiifte. Namni biraa waa'ee kan kee seenaa kee xureessee maqaa kee xureessee waan deemaaru hundaaf isin balleessuudhaaf isin buqqisuudhaaf lafa keessan saamuudhaaf akkana ganama galgala dubbatte ati caddaftee afaan Oromoo qofaan jetta. Dhumarratti maal sila qabsoon garee tokkoon ture. Amma sababa ati hojii hojjenneef garee kana hundaa wajjiniin ta'uuf deema. Gaafa kana maal dhabaan ala taate jechuudha humna keetii ol ta'a qabsoonis. Kun Oromoo irratti waan jiru. Musliima bira irratti immoo yoo dhuftee rakkinni jiru maal inni? Muslimni yeroo hedduu maayindi seetiinsa waa'ee amantaa musliimaa waa'ee amantaa malee waa'ee biyyaa waa'ee siyaasaa maal irratti nama muraasan inni aktiif ta'e deema. Even warri siyaasa deeggaruuf ilaallaan sadarkaa deeggarummaati malee sadarkaa hoogganummaa irratti nama hedduun hin jiru. Miidiyaas gaafa dhaban miidiyaa islaamaa jedhu malee maaliif waa'ee siyaasaa hin dubbanne waa'ee biyyaa innaan hayi keenya daawaadha jedhe deemuu barbaada. Maal jechuudha kun gaafati waa'ee amantaan qofa dubbadha jettu amantaa ati dubbattu sana dabalatee warri biyya bulchan amantaa kee irrattis masgida kee irrattis majlisa keessa irrattis biyya guutuu irratti gaafa murteessuudhaaf harka jaraa meeshaan taayitaa galee majlisni koo masginni koo amantaan koo qobaatti biyya biraa keessa jiru biyyuma kana keessa jirti. Wanni biyya irratti dhufu guutuun si irratti hin dhufu. Miidiyaanis sadarkaa kanatti deema. Kanaafuu maal inni namoonni miidiyaa afaan Amaaraatiin deeman hedduun jira. Kana hubachuudhaan garee tokkotu amantaa tokkoof saba tokkorraa bahanii saba tokkoof amantaa tokkorraa bahuu qofaa miti. Kaayyoo seenaa kaleessa ture seenaa atseewotaa deebiifnaa jedhanii warra hojjetu jira. Miidiyaa yuutuubii hedduu qabu. Miidiyaa dijitaal miidiyaa fi elektirooniks miidiyaa hedduu qabu. Faallaa kanarratti maal inni wanni tokko argamnaan waan ofii barbaadan miidiyaan 54 dubbata. Ati faallaa kana dubbachuudhaan yookiin feesbuukiidhaan dhufta yookiin miidiyaa wayitiin dhufta. Gaafa dhuftu heddumminaanis dhageettii olaanaa qabaachuudhaanis kallattii hedduudhaan hojii sitti baay'ataa deema. Yeroo hundumaa maal difeensi laayiniitti of ittisuudhaaf deemta. Miidiyaan 50 waa tokko dubbate miidiyaan tokko yoo faallaa dhaabbate miidiyaan 50 kun nama dhagahuu qabu. Miidiyaan kan keessatti waa'ee siyaasaatti hin dubbattu. Waa'ee biyyaa hin dubbattu. Sheekii dhumoo qofa keessa daawaa qofa dubbattu. Yeroo kana maal ta'a? Yeroo hundumaa miidhaan sitti dhufa. Maal inni otuu qabsoon seeniin injifachuu danda'uudha inni caalaa ni jedha. Akkamitti otuun qabsaa hin injifattaa jennaan xiinsammuu namaa irratti tarkaanfii fudhatte hin danda'u harka kennee akka inni taa'u gochuudha qabsoon. Sana immoo miidiyaa hojjetaa bara kana keessatti. Yoo kana hubatanii kanaan deemanii malee furmaanii dhufuu hin danda'u. Namni moobaayila isaatiin nama miliyoona meeqatu waa ilaalaa oola. Televezyiinii isaaniitiin ilaalaa jira. Kallattii hundaan manatti itti dhaqxa. Biiroon jira, mana barumsaan jira, masgidan jira, bakka inni banate hundatti dhaqxee itti dhiibbaa goota. Kun waan jiruufi asirratti immoo gareen tokko qofti yoo influensi godhee waa hunda to'ate ajandaa kan isa kennu kan kennu yoo isa ta'e kan dhiibbaa godhu yoo isa ta'e dhumarratti maal ta'a ofirraa ittisuu dirqamta ofirraa ittisuun qofatu hin ta'in yakkamaa taatee miidhaa keessa akka seentu gochuu danda'u kana hubachuun barbaachisaadha kan jedhuun ka'a. Tole galatoomaa asitti argamtanii yaadannoo qoodanii fi gaaffiiwwan hafan illee ni jiru yeroo keenya waliin deemuuf asirratti goolabna asitti argamu keessaniif galatoomaa. Galatoomaa sinis waan affeektaniif. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB irraa dirree yaadaatti kan daawwachaa turtanii dirree yaadaa keenyaan immoo Ustaaz Ahmadiin Jabal waliin turtii kan taasisne seenaa isaanii hedduu ni beektu jenneetu kan nuti abdannu barreessaa kitaabaati akkasumas abbaa amantaati kana malee immoo aktiivistiidha. Isaan waliin turtii taasisnerraa waan hedduu barattaniitu waan har'an kaasne immoo yeroo biraa asitti isaan waamne kan isaan gaafannu ta'a waan nu faana turtaniif galatoomaa ulfaadha. Qophii kana qindeessuun kan isin faana ture Mubaarak Bashir gama ogummaa kaameraaf teeknikaan Abdii Dassaalanyii fi Lammii Solomoon faana turanii qophiileen FIB afanitti fufu yeroo gaarii.